Finfinneen lafti aadaa, duudhaa fi sirna Oromootaa dadhabsiisuuf sirnoonni dhufaa darbaa irratti wal furaa turan cabsuuf yaalaa turanis Oromoo fi Finfinnee addaan baasuun garuu gonkumaa hin danda'amne jedhu qorataa fi kaadhimamaa dooktaraa barnoota seenaa kan ta'an obbo Girmaa Namarraa. Meejor Haaris namni jedhamu dippiloomatiin biyya Ingilizii tokko bara 1844 The Highland of Ethiopia jedhee kan barreesse tokko jira. Isarratti maal jedha? Haayile Sillaaseen dhufee naannoo sulultaa kana, naannoo gaara Inxooxxoo kana dhufee weeraraa akka ture. Uummata Oromoo kana miidhaa addaarraa akka gahaa ture. Mana wajjin akka walitti gubaa ture gaafa sana jechuudha. Akkasitti gubaa ture horii isaanii saammachaa fudhachaa waggaatti 3-4 dhufee yoo xiqqaate horii 200-300 oofatanii akka deebi'antu ture jechuudha. Yaaliin Finfinnee qabachuu bara Minilik mootii Shawaa ofiin jedhes cimeetti fufuu kan himan hayyoon kun iddoo safeeffannaa Oromoo hora Finfinnee Oromoon itti irreeffatuu fi fayyaa namaa fi beelladaaf itti fayyadamu qabachuuf yaaliin taasifamus dubbatu. Oromoon hora kanatti fayyadama. Hora kanatti dhiqata. Isaanis booda faayidaa hora kanaa barraan dhukkuba lamxii maal warri qaban isaan keessa jiran Minilikumaan dabalatee hora kanatti fayyadamuu jalqaban. Suuta jechuudha. Suuta Inxooxxoo irraa gadi bu'anii dhufanii hora kana dhiqatanii deddeebi'u. Akkuma agartu immoo gaarri Inxooxxoo kun ol ba'uuf gadi bu'uunsaa dadhabbii waan qabuuf booda maaliif Inxooxxoo irratti hafnaa? Silumaayyuu bubbee qabaa, bishaan hin qabu, qoraan hin qabu naannoon sun rakkataniiti. As gadi buunee asitti hundeessuu qabna kan jedhu akkuma xabaatti yeroo sana jechuudha. Dunkaana dhaabbatanii jalqabanii dunkaanni sun suuta gara manaatti dabalamaa deeme jechuudha. Oromoon ammi ta'e humnaan garbummaatti qabamee waanuma isaan godhan godhee waanuma isaan jedhan ajajamee maaliif humna qawweetiin waan ta'eef as yeroo turu Oromoon gar tokko immoo lakki ani garbummaa akkasii kan jiraadhu jedhee amma faccisee amma irraa falmatee gaafa dubbiin ammaattu asii gara Arsiitti, asii gara Jimmaatti, asii gara Wallaggaatti, asuma immoo daangaadhuma Tuulamaa kana immoo gara Gindabaratitti gara Amboo kanatti faffaca'ee jechuudha. Dhiibbaan kaleessaa gita bittuun sababa Finfinneen Oromoo irraan gahaa turan har'as akka ibidda dikee keessaatti ka'uun rakkoo siyaasaa uumaman keessaas ga'ee qaba. Jireenyi bu'uuraa waan hin dhumneef Oromoon waan isaaf malu, waan isaaf ta'u, seenaasaa, aadaasaa, eenyummaasaa karaa barbaadamu sanaan deeffachuu hin dandeenye jechuudha. Amma barri kun jijjiiramu keessattis artifiishaaliidha malee sirriitti Oromoon jijjiirama kan arginu. Oromoon kaleessa sirnoota garaagaraan Finfinnee irraa dhiibamus magaalaa Finfinnee gadhiisuuf tole hin jenne waggoota muraasaan dura jijjiirama siyaasaa biyyattiitti dhufeenis barnoonni afaan Oromoo Finfinnee keessatti eegaleera. Irreechi hora Finfinnees waggoota dheeraan booda Finfinneetti irreeffatamee bokkuun bade deebiteetti. Barnoonni afaan Oromoo manneen barnootaa 4 ijaaramanii maqaa goototaa fi bakkeewwan seenaan moggaafamaniin jalqaba hojii eegalanii achi immoo manneen barnootaa 400 ol keessatti kennamaa jiraatus jalqabumaa kaasee qaamolee faallaa Oromoo dhaabbataniin mormamaa ture. Qorataan seenaa kitaaba seenaa magaalaa Finfinnee fi Oromoo irratti xiyyeeffate miltoo isaanii waliin qopheessan kaadhimamaan dooktaraa Girmaa Namarraa balaaleffannaa fi jibbii walitti dhufeenya Oromoo fi Finfinnee abjuu ekeraa kaleessaatii jedhani. Seenaa, aadaa, afaan, eenyummaa walqixa jedhamu kana danda'anii fudhatan jechuudha. Of tuulummaa guddaadhaan waan dhufaniif walqixxummaan isaaniif qaaniidha jechuudha. Walqixxummaan isaaniif kabaja isaaniif qaaniidha. Kanarraa kan ka'e amma yeroo magaalaa kana keessatti afaan Oromoo barsiifamu arguun barbaadan jechuudha. Garuu afaan dhalootaan barachuun vernacular yookaas immoo mother tongue kan jedhu kuni Itoophiyaa keessatti waan dhufetu hin taane akkuma addunyaatti Universal Declaration of Human Rights kan jennu bara 1948 kan addunyaa irratti waraana addunyaa lammaffaa booda mirkanaa'e kan jedhus kanuma jechuudha. Wannoonni covenantiin adda addaa isa booda dhufanis declaration adda addaa kan jedhan namni tokko afaan dhalootaa isaatiin afaan abbaa fi haadha isaatiin barachuun mirga isaati jechuudha. Seeraanis ta'ee seenaan Oromoo fi Finfinneen addaan ba'anii hin ilaalamanii hin yaadamus falli warreen ekeraa kaleessaa abjootanii garuu Oromoon tokkummaa qabaachuudhaas jedhani. Waan itti himamuu qaba Oromoon shururuu jechuun waan ga'u natti fakkaatanan. Gaafa akkas jennu immoo daangaa namaa darbee nama miidhee nama haleeluu qaba jechuutu hin taane dhugaa isaatiif falmuu qaba, ijaaramuu qaba, tokko ta'uu qaba. Miidiyaan akka keessanii kun immoo dhugaa jiru mul'isuudhaaf boqonnaa tokko malee hojjechuu irra jira. Mootummaanis finxaaleeyyii waa hunda duuchaatti morman callisee ilaaluu hin qabus jedhaniiru. Kuni kallattii wayii qabaachuu baannaan biyya kana
zaranyaa dheedhu garuu kan akka isaanii zaranyaa ta'ee uummata kana balleessaa jiru hin jiru. Kana gaa inni itti muqabaa warri nuti hooggansarra jiran warri sadarkaa olaanaarra jiran ministeeronni keenya hooggantoonni piraayim ministeerii dabalatee jechuudha itti himuu danda'utu irra jira. Yoo kun itti himamuu baate jarri kun biyya kana isaantu mancaasa isaantu diiga malee nuyi miti jechuudha.